sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Olmaan akka hordoftoota keenya onkoloolessa 3 bara 2019 sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromooti. Daqiiqota 15 itti aananiif qopheessituu sagantichaaf raafolii dhugaasaa waliin ta'uun kan isiniif dhiyeessu Anzalaa Lamtaaddisaati. Sagantaa galfata qabsoo Atileet Faayisaa Leellisaa qopheesse isinitti himna. Oduu biraan paartiin ABN Oromiyaa fi Beenishaangul keessatti akka shororkeessaatti ilaalamna jechuu ከሰኔ 5 በኋላ waxabajjii 15 as dirreen siyaasaa Itoophiyaa saffisa guddaan cufamaa akka jiru hubachaa jirra. Waamicha araaraa mootummaan dhiyeessee irratti gaafiif deebii marroo yookaan kumsaa dirribaa waliin goone kutaa lammaffaa. Akka ijoollee diksee wayii gadi baatee loon dachaasee galtuutti ilaalamuun irra hin jiraatu. Rakkoo uummata Oromoo hanga kanaatti xiqqaachuun irra hin jiraatu. Fooramii Irreechaa fi oduu addunyaan itti oolte immoo Hirphaa Gammachuu isinitti hima. Oduu jalqaban sagantaa Atileet Faayisaa Leellisaa madaaliyaa maaraatoonii Riyoo irratti argatee yaadannoo wareegamtootaaf dabarsee kennu galma Barkumeetti gaggeeffameera. Sagantaa galfata qabsoo jedhuun qophaa'e kanarrattis pirezidaantiin ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa ittaanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa argamaniiru. Atileet Faayisaa sagantaa kana dursinee yommuu dubbisnetti kaayyoo sagantichaa irratti akkas jedhe. Kaayyoon isaa qophiin kun qophaa'uun barbaachiseeti yookaan jalqaba Riyoo de Janeeroo gara Ameerikaa deemeetti hawaasni Oromoo simannaa naa godhe sana uummata Oromoo qabsoo kanatti wareegameef kan maatii isaanii qabsoo kanatti dhaban kan gara fuulduraallee wareegamuuf jiranii fi akkasumas kan quuqama Oromoo qabaniif yaadannoo akkanaaf ta'u gaafa jijjiiramni wayii dhufee biyyatti galee muuziyeemii Oromiyaa keessa taa'ee namni hunduu yaadannoo akka ofii meediyaalee ofii isaatii akkaan ofii argatetti akka dhaqee daa'u kan jedhu muuziyeemii keessa taa'ee akkasitti waadaa galeen ture. Soorata waadaa galee ture waggaa 3 dura jecha. Faawundeeshiniin maqaa kiyyaan dhaabbatee faawundeeshinii Faayisaa Leellisaa jedhamu inni hundaa'uuf jira. Durummaadha wanti inni hojjetu namoota harka qalleeyyii ispoortii irratti hojjechuu danda'a. Akkasumas namoota mirgi isaanii sarbame irratti illee fakkeenyaaf kanneen nama qabsoo kan irratti kan qaama hir'atanii kan hojii hojjechuu illee hin dandeenye namoota akkasiifaa gargaaruudhaaf of keessatti qaba jechaadha gara fuuldura. Faawundeeshiniin Faayisaa Leellisaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa olaanaa akka godhus pirezidaantiin ittaanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii dabalataan Faayisaan bilisummaan kun akka dhufuuf gahee olaanaa gumaacheera jechuun haasaa taasisan irratti dubbataniiru. Saganticha irratti kan argaman abbaan Atileet Faayisaa obbo Leellisaa Gammachuu ani gammachuu kana arga jedhee yaadeen beeku jechuun BBCtti himaniiru. Ani alamiidha kun waan guddaatti namaati gara namaa boreessa. Indoo isaa bichaan eege malee nuun gala itti yaanne ammucaan ko deebi'ee biyya kanatti waaqayyo kanaayyuun isa ga'ee amma baay'iseen gammadee kun waan nama dinqisiisa malee kun akka hoduuyyuu natti fakkaata abduu natti fakkaata sarraayyuu. Atileet Faayisaan galfata qabsoo medaaliyaa isaa pirezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi abbootii gadaatti dabarsee kenneera. Filannoon biyyaalessaa bara kana gaggeeffamu haqa qabeessa ta'a amantaan jedhu nu jalaa xiqqaateera jedhan hoogganaan paartii ABN Dr. Dassaaleny Caannee Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti bilisa taanee socho'uu hin dandeenye jechuun himaniiru. የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣቱን erga Abiy Ahmed gara aangootti dhufee dirreen siyaasaa ballachuun paartileen siyaasaa akka barbaadetti akka socho'anii fi haaromsa biroof waadaa galuun isaanii abdii nuuf kennee ture. Amma garuu waxabajjii 15 as dirreen siyaasaa Itoophiyaa saffisa guddaan cufamaa akka jiru hubachaa jirra. Filannoon dhufaa jiru karaa dimokiraatawaa gaggeeffama amantaa jedhu nu jalaa hir'isaa jira. Bakka baay'eetti bilisa ta'anii akka hin sochoone paartileen dhorkamaa jiru. Akka fakkeenyaatti ABN Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuzitti bulchitoonni godinaa fi aanaa kan ODP fi BGDP paartii ABN akka paartii shororkeessaattidha kan ilaalan. Akkasumas hordoffii cimaa taasisu. Biiroo ABN rasaasaan haleeluu miseensotaa fi hooggantoota keenya hidhaa jiru. Yeroo dhiyoonaas Oromiyaa keessatti miseensotaa fi deeggartoonni keenya 500 hidhamanii kaan ammoo akka baqatanii ba'an ta'eera. Dhimma kana waajjira ministeera muummee fi boordii filannoof gabaasa gooneera. Naannoo Amaaraatti ammoo %100 waan xixiqqaa yoo ta'e malee rakkoon nu mudataan jiru.
Ulaagaa dorgomtoota galmeessuu irratti qajeelfama haaraa boordiin filannoo baase irratti yaaddoo hin qabnu kan jedhan Dr. Dassaaleny garuu hidhaa fi dhukkaamsaan yaaddoo keenya isa guddaadha jedhu. የገዢው ፓርቲ እስር አፈናና ማዋከብ በግልጽ የፖለቲካ ፓርቲ biyya bulchaa jiruun paartilee siyaasaa fi kaan irratti ukkaamsaa fi hidhaan geggeeffamaa jira. Hooggantoota abin dubbii himaa fi itti gaafatamaan waajjira abin keessumaa caasaan keenya magaalaa Finfinnee hidhamanii jiru. Kun hojii siyaasaa keenya irratti rakkoo uumeera. Fuulduratti ammoo yommuu duulana filadhaa eegallu ukkaamsaan mootummaa kun kana caalaa cimuu akka danda'an sodaa qabna. Dorgomtootaaf mallattoo namoota 10,000 kan jedhu irratti jalqaba 4,000 kan jedhu ture. Kan irratti walii galame. Eenyu akka jijjiiree beekamuu baatus amma gara 10,000tti jijjiirameera. Paartilee haala qabatamaan hojjetaniif kun rakkoo ta'a jennee hiyyaan garuu nuyi qajeelfama isaa irratti komii qabnu kaasneerra. አስቸጋሪ ነው ብለን አናስብም። Kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraatii isiniif darbaa jirudha. Amma hirphaa gammachuu irraatii oduuwwan gaggabaaboo addunyaa dhageenya. Fooramiin Irreechaa har'a gaggeeffame. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Dr. Hiruut Kaasaa Fooramiin Irreechaa Finfinnee irratti irreecha ayyaana nagaa dhalootatti darbuu qabu jedhan. Pireezidaantii Ittaanaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ayyaanichi mallattoo injifannoo Oromoo ta'uu dubbatan. Oromoo keessatti Itoophiyaa keessatti hagam bilisummaa fi walqixxummaan sadarkaa duubatti deebi'uun geenyerra hagam akka ga'ee jiru mallattoo agarsiisu. Mallattoo injifannoo Oromooti. Ameerikaan waggoota 30tti dhiyaatu booda imbaasii ishee Soomaaliyaatti deebistee banatte. Hoogganaan biyyattii Ziyaad Baarreen erga aangoorraa bu'anii wal waraansa hamaa keessa biyyattiin seenutu yaadatama. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun dhimma baqattoota Eertiraa ministeera muummee Abiy Ahmed wajjiniin mari'achuu dubbatan. Baqattoota kooluu galtummaa gaafatan deeggarsa Itoophiyaatiin biyyattii keessaa baasuudhaaf karoorsuus himaniiru jedhameera. Namichi yaaduu baatu magaalaa guddoo Faransaay Paarisitti poolisoota 4 ajjeese. Poolisoonni kun wirtuu magaalaa Paarisitti ajjeefamuu miidiyaaleen biyyattii himanii jiru. Namichi haleellaa kana raawwate qondaala poolisii biraatiin ajjeefamuunis gabaafameera. Guyyaan dhaloota Mahatma Gaandhii waggaan 150ffaan wayita kabajamutti hattoonni daaraa reeffa Gaandhii hataniin. Daaraan reeffa Gaandhii godambaa giddugaleessa Indiyaatti argamu keessaa hatame. Gaandhiin qabsoo bilisummaa Indiyaa hoogganaa turuusaatu yaadatama. Feesbuukii fi marsariitiin garaagaraa maxxansa seeraan alaa addunyaa guutuutti haqan ajajamanii jiru jedhameen. Murtoon gamtaa Awurooppaa bu'uura godhachuudhaan akka haqanis gaafatamaniiru jedhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana. Sagantaa itti aanuutiin immoo Oromoonni Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn irreecha malkaaf walitti qabaman caasaa aadaa fi hawaasummaa Oromoo biyyattii keessatti hundeessuun ijoollee horatan eenyummaa isaanii barsiisaa jiru. Biyya jiranitti ambaasaaddara Oromoo ta'uun addunyaatti beeksisaa jiraachuu koreen qindeessituu irreecha Awustiraaliyaa Meelboorn himaniiru. Awustiraaliyaan kutaa addunyaa Oromoon waggootaaf itti irreeffachaa jiranidha. Malkaa Meelboornitti argamutti ijoollee fi dubartoota of dura buusanii irreeffatan. Duudhaa biyyaa fudhatan hordofuun irreechaaf bahu. Abbaa malkaas qabu. Irreecha Meelboorn kanarratti abbaan malkaa Botanic Park obbo Daanyee Dafarshaadha. Durastaan hangafummaa qabna abbaan kiyyaa fi abbaa abdaaritii kallacha caancuu bokkuu waan qabnuufi anis sanumarra dhaabbadheen abbaa malkaa ta'e naannaa kanatti tajaajila san kennaa jira. Barreessaan hawaasa Oromoo Meelboornii fi koree qindeessituu irreecha Meelboorn obbo Dhaabasaa Waaqjira. Ijoolleen biyya ambaatti horanne guyyaa kana guyyaa Oromoo jedhanii eegu jedha. Ijoollee keenya barsiisuuf irra jireessa aadaa faranjii wajjin oolu aadaa Oromoo barsiisuuf hireen nuti qabnu xiqqaadha. Ijoolleen dhufanii waan kana argan guyyaan Oromoo yoomi jedhu ijoollee Oromoo arguudhaan ra'uu waan kun akka wal argan karaa nu baneera. Obbo Dhaabasaan irreechi waggaan kan walitti nu fidu qofa miti. Karaa aadaa keenya addunyatti mul'ifnu jedha. Koominitii keessatti mul'achuun hammatamuun achi keessa jiraachuun illee kan inni ibsu yeroo kana ta'eef guyyaa akka Oromootti biyya keessa jirru keessatti ambaasaaddara Oromoo kan biyya alaa jirru taana jechuudha. Kan aadaa ta'u, kan hawaasummaa ta'u waan akkasii taana. Irreechi walqixxummaa akka ta'e mirga dubartootaa kan eeguu fi namni hundi qooda akka qabu hawaasa biyyattiif mul'ifneerra jedha. Gabaasaa Daraartuu Amalooti kan dhageenye.
Sagantaa keenya xumuraatiin ji'oota 5 oliif marii irra turree kan jedhan paartileen siyaasaa Oromoo gaaddisa paartilee Oromoo jedhu hundeessuuf wixinee kaa'uu ibsanii ture. Marii kana irratti kan argaman Ministeerri Muummee Abiy Ahmed siyaasa wal hadheessuu fi wal madeessuu keessaa baanee akka jaarraa 21ffaaf ta'utti walii gallee hojjechuu qabna ergaa jedhus dabarsaniiru. Ministeerri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo waraana bilisummaa Oromoo hafan waliinis ta'e karaa nagaa rakkoo keenya hiikkachuu qabna ammas taanaan karrisaa banaadha jedhaniiru. Dhimma kana irratti kutaa lamaffaan gaaffiif deebii Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa waliin taasisne kunooti. Waamichi karaa foddaa televezyiinoo yookaan immoo karaa reediyoo uummata burjaajessuu keessumattuu ammoo uummanni Oromoo dallansuuf dheekkamsa guddaa keessa jira. Du'a hamtuu mootummaan Tigireellee waggaa 27 har'aa keessatti kan hin ajjeefne oppiidiyoonii uummata kana waggaa tokkoo gaditti ajjeese lakkoofsisaa dachaa beekaan caala. Dheekkamsa kana jala akkaataatti darbuu malanii fi keessumaa warra dhaloota har'aa gurgurateetu jira. Warri akkasii kun immoo oppiidiyoo akkaataatti miliqsanii hafuura baafachiisan qabu. Kaabinoonnii fi humni nageenyaa harcaatota shaneedhani. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Harcaatuus miti. Oppiidiyoon ilmaan Oromoo harka itti kuchisiiste miila itti kuchisiiste harcaatuu hin jedhamne har'aa dhiiga ilmaan Oromootiin barcuma siyaasaa aangoo barcuma siyaasaa Oromoo qabattee taa'uu jirti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo waliin haasaan godhamu tokko iyyuu hin jiru. Barbaadan harka kennatanii jedhan. Abadan Oromoo yoomiyyuu dhaloota harka kennatu hin qabu amma. Sun barrisaa darbeera. Yeroo hundumaa wanni araara balballi keenya banaa jedhamu himne qaamni sadaffaan bakka jirutti. Rakkoon kun rakkoo yeroo dheeraaf wal gangashee dhufe waan ta'eef akka ijoollee tiksee wayii gadi baatee loon dachaastee galtuutti ilaalamuun irra hin jiraatu. Rakkoon uummata Oromoo hanga kanaatti xiqqaachuun irra hin jiraatu. Nama taajabbii gidduu taa'ee waan kana walis suphuuf barbaada. Warri isaan araara jedhanii namoonni isaan gorsitoota jedhanii namoonni isaan araaricha fasiliteeters jedhanii kaahanii namoota ofiiyyuu Oromootti araaramuu qaban qabsoo Oromoo gurguratan. Wanni kaleessa irratti walii galame hoffaa fi achumatti boossosaatu walitti suphamee jechuudha. Nun laallatullee qaamni inni isaa ilaalu saba Oromooti warraaqsa kan harkaa qabanii qabsaa'ota Oromoo bira jira. Warra qabsoo gurgurate warra umuriin dadhabe murtii sabaa kennuu dadhabe waliin achumatti wal ta'uun furmaanni isaa diinqumatti ta'e diinqumatti hafaa jechuudha. Lafarratti waan jijjiiruu hin qabu. Silaa yoo dhugumaan nagaaf ta'e mallattoo nagaa agarsiisuu qabani. Waraana uummata kana keessatti balaa abiddaa qabsiisee jiru kaasuutu jalqaba. Nagaa jiraatu jechisiisa. Qaama sadaffaa yeroo jettan biyya keessaa moo biyya biraarraatii akka dhiyaatee marii kana mijeessu feetu? Yeroo darbillee abbootii gadaa, abbootii amantii, jaarrolee biyyaa jettee Oromoo gidduutti rakkoo mataa isii fudhachuu ilaalleerra. Itti of laanneellee yaalleerrallee. Warri kun ofiifuu qaamuma waliin jiran sanarraa mootummaaf looguu fi mootummaa makaleessaa sana waliin abdii warra akkasiirraa hin qabne. Qaamota akkamiitu dhiyaatee gidduu keessanitti rakkoo uummata Oromoo kanas hiikuu danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon kun furmaata kan argatu karaa nagaati yoo ta'e qaamni rakkoo addunyaarraa mootummootaaf mootummaa gidduu, mootummaa fi uummata gidduu, mootummaaf riphee lolaa gidduu akkasuma rakkooma siyaasaa qaama kamuu gidduu jiru furuu irratti muuxannoo qabanii muuxannoo qofaa miti haqa jiru walitti butuuni ati kana ta'ii, ati kanatti siiqi, ati kana toshii, ati kana qabdaa, ati kana dhiisii. Akkaataa sanaanii furmaata waaraa fiduu danda'antu jira. Araarri gama sanaan deemuu danda'a yoo ta'e itti seenuutu danda'ama. Furmaata argachuu ni danda'a. Furmaata akkasii argachuuf ammoo mootummaan karaa qawween furmaata fide mata jabinaan uummata kana jiishuu fi eelchuu fi waraana bobbaasee jiru. Isa kanaafi pozitiif ta'ee dhiyaachuutu irra jira. Waan mallattoo nagaa ta'anii gaaffii sabaa deebisuu jalqabuutu irra jiraata jechuudha. Yoo kana ta'e furmaata argata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraaf qopheessine asuma irratti xumurreeti kan jirru marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo.com irraati odeeffannoowwan dabalataa argachuu ni dandeessu. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeesse ani Zalaalam Taaddasaati. Horaa bulaa.